of Schumann pirezidaantii Giriisaa tokkonatti bilbilee an maqaa Giriisaa jedhamu kana fayyadamee sin beeku mee adharraa jalqabee fayyadama jechuu kooti. An pirezidaantii Giriisaati jedhee ka of waamu tokkonatti bilbilee nuti caalaa sima sodaannaa atummaan Facebook irraan dhufinii jedha. Si'uma sodaannaa jedha. Maal ta'ee maaliif na sodaattu jennaani jechi kan kee akka dafnee manatti gallu nu taasisaa. Edaa yoo an Facebook irraa dhabamu gammachuu isaaniiti. Facebook gubbatti baanii jedha iyyaa oolu. Baratanii barumsan qaban, dandeettii siyaasaan qaban, gadi baanii Facebook badhifatanii jedha oolu. Shufuroo haadharaa. Caaluma sodaannaa caalaan gadi nutti hin dhufin Facebook irratti jettanii abbaarisitan baay'een keessan. Sodaa kana qabdan duramaaf gadi baatanii kijibdu. Jeneraal Kamaal Galchuu arrabsuuf dandeettiif mooraalii maal qabdan isin? Yeroo inni rakkataa ture Eertiraatti Daawit Ibsaa isa ajjeesuudhaaf biyyaa isa baafte san namni qarshii tokko isaa gargaareeru jira. Ani hin gargaarreen. Eenyutu gargaareera? Qarshiin mootummaa Ameerikaa irraa fuudhee Jawaari kennee 500 Jawaar ofiifiiti fudhate. Maaf kijibdan? Mooraalii maal qabdanii fadha baatanii Jeneraal Kamaal Galchuu arrabsuu dandeettan isin? Dura Daawit Ibsaa kun shanee jettanii irra duulaan turre. Yeroo an bahee adda bilisummaa Oromoo irraa haasa'u na dheekkamaan turre. Adda jaalalli Daawit Ibsaatii eessaa dhufe? Waan qabattan dhabdanii lukkuu argitee lukkuun yoo caacutii haadharraa fudhatan caacutiin sun hin iyyiti waan bakka iyyitus hin beektu akka iyyitus hin beektu dalagaan isii iyyuu qofaadha. Akkas taatanii haftan. Maleekichi keessan kijibaan isin jalaa hidhamee amantaa Islaamaa mangistii ijaaranna ka jettan abdii kijibaa abdii Jawaar isiniin deemaa ture abdii kijibaatii inuma hin taatu. Utuu kijiba akkasii dhiiftanii gaariidha jechuudha. Hin kijibinaa kijibni isin barbaachisu isin hin fayyadu. Adda baatanii Jeneraal Kamaal Galchuu irra iyyitan mooraalii maaliin iyyitan maal dandeettan isin? Araarsoo Biqilaa irratti iyyitan dandeettii maal qabda waa'ee isaanii? Wama gootan dhabdanii lukkuu argitee caacutii haadha jalaarisaan fudhatte taatanii waan hin taane iyyaa jirtan. Badhaadhinna deebaa Abiyyii deeggara abdiin biraa hin jiru. By the way baay'een keessan barreessaa akkas jedhaa jirtu. Maal goonaa amma achi attamtaanaa Abiyyiidhuma duukaa deemuudha abdiin kennaa jedhaa jirtan. Of course abdii biraa maal qabdan? Abdii kijibaa malee. Jawaariin duukaa fiiguudhaan anuusii jira jechuudhaan kijibdanii yakka dalagsiiftanii jechuudha. Yakka dalageen inni itti gaafatamummaa fudhataa jira. Yakka san keessaa ammoo bahu. Achumattis du'uu danda'a. Kanaaf kijiba abdii kijibaa qabatanii deemtan kana oduu isinitti hafee wayya hin ta'u. Sammuun zaranyinnatii kijibaan Jawaar isin guute sun isin hin fayyadu isin hin barbaachisu hin ta'u. Jettanii gara Jeneraal Kamaal Galchuu dhuftanii shufuroota barumsan beektan siyaasan beektan gaduma baatanii kijibuu malee waan biraan dandeettan. Jeneraal Kamaal Galchuutu maqama dhageettan malee eessa beektan? Kijibtoota homaan been tokko keessaniin biyya isin jirtanii waraqaa eenyummaa waraqaa biyyisu isinii kenne jaarmaan irraa eegalee isin harkaa guuramuu dhiyeennatti isin harkaa guuramu harka hidhamtanii Itoophiyaa deebitu. Isiniin hafu kun jaarmanii jetta Kaanaadaa jetta Awustiraaliyaa jetta Yuunaayitid Isteet jetta takkaan keessa deemaa waraqaa keessa isinirraa guursifna gara Itoophiyaa gad deebitu. Kijibni Ameerikaa keessa jiraan tuqanii Awurooppaa jiraan tuqamuu jettanii kijiba haasoftan. Isin dhugaa dalagaan qabdanii mana teettanii mootummaa irratti fe'aa taatanii waan taan kijibdan. Garuu hiyyeessa biyyaa keessan irbaata rasaasaa godhaa jirtu. Itti gaafatamummaan isinii jechuudha. Kanaaf amma waanuma gootan illee dhabdanii jirtan. Amma deebitanii shan eeggaltanii shan faarsaa jirtanii. Abdiin kutattanii isin siyaasan beektanii maal isinitti oofe maal qaba? Waan hin beekne keessa akkamitti udaallaattan isin waan hin beekne tokko irraan fagaattanii. Keessa deebaa keessattuu ijoollee arsii homaa barumsaan beektanii
barumsan qabdanii siyaasan beektanii kijiba dhiisaa keessaa deema. Hin jeeqina. Tanaan dura Daawit Ibsaa diinaa Eertiraa wajjin Tigiree wajjin hojjetaa reetanii afuufaa turtan. Amma ammoo isa malee rabbiillee jiru dhaatanii hin kijibdan. Siyaasa wallaaluun burjaajii isin godhee kijiba bichaa isin godheeraa jechuudha. Kijibaa jirtanii kijibinaa ijoollee Arsii keessa deeba siyaasan beektanii. You are out of the game. Maleekichi keessa hidhamee jira. Achitti murtee du'aa argata malee achiin bahu. Kanaaf abdii kijibaatiin waliin guutina. Amantaa mootummaa Islaamaa ijaaranna abdii kijibaatii bakka hin ga'u. An dhugaa isinitti waan barbaadeef. Kijiba abdii kijibaatiin uf hin guutina. Akkamiin Oromoon fuuldura deemee fayyadamuu danda'a jijjiirama kanarraa ibsoo dhufaaru kanarraa Dr. Abiyyiin akkamitti uummata gargaaruu danda'a ka jedhu irratti dalaguudha malee kijiba baatanii Facebook baay'isee yoo Facebookii gubbaa baatan share naa godha, like naa godha, share naa godha maaf qarshiitu isinii kaffalama. Namoonni baay'een itti bilbilee haasofsiisee natti illee bilbilanii maaf kijibdan Facebookii gubbaa, YouTubeii gubbaa teettanii jedhaani. Ayi caalaa nuu kaffalamaa jira, nu qarshii argataa jirra. Yoo Abiyyi arrabsine malee namoonni Abiyyi jibban nu sheerii nuun godhanii, like nuun godhanii, nu dhimma uummataa miti qarshii nuu kaffalamuuf haasofnaa ka jedhan baay'ee jiru. Haa ta'u malee uummata keenya ka siyaasan beennee fi dhugaatti fakkaata. Yoo gadi bahee homaan beekin Facebookii gubbaa taa'ee beekaa siyaasaa, xiinxalaa siyaasaa ta'ee waa hunda haasa. Danda'a waa hunda namummaa waraana banee Oromiyaa bilisa baasu fakkaatee kijiba. Kijiba sana ammoo hiyyeessi biyyaa namoonni homaan beekni dhugaa se'a. Kanaaf namni barate nu gadi baanee itti ka dubbataa jirruuf namootni akka kijiba kanaan hin dogoggorre jechuudha. Biyya keessatti Abiyyi Ahmad viidiyoo keessatti dhagaa waan beekuuf haasa'aa jira jechuudha. Nama kijiba alaa haasa'amu dhaga'ee gadi bahee rasaasaan ija keessa balleessudha. Garuu Abiyyi dhageettaa miti. Garuu duraan dursii uummata gorsi. Rakkina kana uummata itti him. Namoonni daasporaa alaa kijiba'aa jiranii wanta takka hin qabanii, wanta takka hin beekanii, otoo isinii yaadanii asitti isin gargaaruu danda'anii, Facebookii gubbaa ta'anii, YouTubeii gubbaa ta'anii, qarshii guuratuuf kijibaa oolan ka jedhu ifaan ifatti Abiyyiin uummata Oromootti himuu dirqama qabda. Yoo ati uummata Oromootti hin himne uummatni Oromoo dhugaa kana hubachuu hin danda'u. Kanaaf Facebookiin nama taa'ee kijibaa oolu, YouTubein nama taa'ee kijibaa oolu, jalaa dhaga'uu dhiistanii fuuldura deemuu qabdan jettee uummata Oromoo educate gochuu qabda. Nama ammoo isa dhaga'uudhaan dhageettii san irra darbe rasaasa irra darbuu hin danda'u jechuudha. Uummata Oromoo horachuu kan danda'amu rasaasaan, hamma addaatti ka horatamee Oromoon rasaasaan kijibaa fi wal shelachuu bu'aa hin qabu. Adda Abiyyi wanti tuffachiisee wanti ilkaan hin baafneef ilkaan fixate hundi Abiyyitti afaan banuu fi Abiyyiin Oromoo ta'uu isaati. Oromoo ta'uun ammoo tuffachiisaa ta'uu hin qabu. Mallas Zeenaawii haga masgiidaa seenee hudduu keessa sibiilaa isaan tumaa ture. Kijibtoota kanniin. Hadda Abiyyiin Oromoo ta'ee uummata ofiirra dhaabbatee gargaaree jennaan Abiyyiin tuffatamaa ta'aa jira. Oromoo ta'uun nama tuffachiisuu hin qabu. Abiyyiin dhagaatta. Kijibni akkasii hin jiru. Alaa kijibamee jijjiiramni dhufuu hin jiru. Waggaa 14 Facebook irra odoo baasanii kijibuu jalqabani. Jijjiiramni dhufee homaan dhufne. Mootummaa barbaada ijaaratanii hin ijaaran. Itoophiyaan tokko taatee itti fuuftee mootummaa ofii ijaarataa jirti malee kijibni homaa fidaa hin jiru jechuudha. Mootummaa Islaamaatti gannuu dhaabate jettanii namoonni kijibdan kijibni isin hin fayyaduu dhiisaa deemaa isin hin jennaa jechuudha. Hin kijibaattanii kijibinaa isin hin kajennu kanaaf. Live streaming ya darbaan jiru jedha, publiciif darbaan jiru jedha, because Facebookin akkasumatti na hidhee jira. Evaluate godhanii yoo maranii jedha isaanuu dabarsuu danda'u. Garuu Facebookin ya directly darbaan jiru jedha, and that's what happened. So gigantic social media ownerin dandeettii qabu video kiyya akka hin darbine godhu dura ammoo dhageeffatanii tokko tokkoon jecha hiikanii booda gad isinii lakkisuu malu. Kanaaf natti ka agarsiisaa jiru asirratti live streaming kan hin darbaas hin jiru jedha. Evaluate goona jedha. Kanaaf waa hagas na sodaatu jechuudha. Girrisaa qofaa miti by the way kana sodaatu. Mootummaan Ameerikaalee na sodaatu. Argite video kiyya qabdee darbuu dhoggiti. Maaf
jaarsa du'aa kana garagalchaa baadeen hin jedhee haasaa jedhanii sodaatu barbi. Nu warra Tiraampii argite nu sodaatu. Kanaaf maquma Tiraampii jedhuu sodaatti warri feesbuukii tunniin sooshaal miidiyaan tunniin. Kanaaf amma na jalaayyuu intaraapti godhaa jirti waan ta'eef namoonni jeneraal Kamaal Galchuu maquma isaa waamuyyuu mooraalii hin qabne asirra baatanii ka kijibda isin argaa yoo viidiyoon kun isin gahe dhageettanii ammaa achi kijibdanii gara mana keessanii deebuu qabdu. Abiyyi deeggaruu qabnaa akkamiin biyya deemnaa Abiyyi deeggaruu qabnaa nu gargaar namoonni naan jettan jirtu. An Abiyyi illee qunnamtiin qabuun. Yoo kijibdan dhiiftanii jettan biyya deemtanii akka barbaaddan maatii keessanillee waliin jiraachuu hin dandeettan. Abiyyiin biyyan dhufin asiriin hin jennu. Mirga keessa waan barbaadanillee kijibuun garuu hiyyeessa keessan badii irraa qusadhaa isiniin jechuu barbaanna malee. Namoota isin amanu jira ebaloo ala jira jedhanii namoota abdii isinirraa qabantu jiru. Ummata sanii kijibinaa isiniin jenna malee gadi baatanii waan barbaadda aloobuu hin dandeettan bu'aan qabu malee. Garuu kijiba isin kijibdaniin hiyyeessi biyya jiru sun godda'aminnaa dhuminnaa kan jedhu sodaan keenya. Akka san hin taane Dr. Abiyyi duraan dursee ummata biyyaa sirriitti hubachiisuu qabaa jechuudha. Dubbiin alaa dubbatamu kijiba namoonni ala feesbuuk irra taa'anii afuufan kijiba afuufaaranii haasa'uun waan isaa kaffalamutu jira. Kaffaltaasaniif kijibaa jiran kan jedhu ummata amansiisuu qaba. Abiyyiin dirqama isaatis. Sadirra kaluuf rasaasarra lufu.